السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردبسو ترجالة تمدوتك يا رانتا نقا وان تكران دبتشو دفه alaabaan paartii takkaafuun hojjetamne alaabaan Oromoo dha jechuudha. Paartii yookaan paartii kaafaa yookaan paartii kanaaf miti. Alaabaan uummata Oromoo hundaaf hojjetamte malee paartii takkaaf kan hojjetamte miti. Abboleeyyan kiyya nuti waan takka kan nuuf hin galin takkaatu jira. Saa kana keessatti alhamdulillah jechuu qabna. Sababni isaas Jawaar Mohammad kaman hidhaa sanirraa nuuf bahe jechuudha. Galata galchuu qabna rabbii keenyaaf jechuudha. Jawaar saa kanatti amma waan itti aanu tartiiba itti aanu kana jalarra deemuu qabna waan ta'eef Jawaar nu bahu kanatti alhamdulillah ija keenya daawwitii keenya isa keessatti ilaalaa waan deemnuuf amma tana jaal daawwitiif saadaa akkana jee ilma namaa kadee kan ta'u gorren jiru jaal daawwitiif saa isarra beeynaa nuti qabsaawaa amatame qubri isaa guutuu bar Oromummaaf osoo falmatu fixe qubri isaa guutuu jechuudha. Nuti har'aan tana deebinee hee jennuu miti. Wallaalaa keenyas nu gorfachuu qaba. Bihaa keenyas nu tumaa jabeeffachuu qaba. Eenyutti himanna alagatti himanna miidiyaa irratti baanee abaloo akkas godhee sun akkas godhee maali? Nutiitu gorfachuu qaba. Kan waan akkanaa haa godhates ilma namaatii kan dogongorran jiru. Hancaaluun dubbachee jira. Kan seenaa xurii qabu ni haaromfataa jee namni lubbuun jiru. Kan seenaa gaarii qabu ni xuraawaa jee. Saniifuu ilma namaatii namni dogongorran jiru. Kana gaa hayyoota keenyaaf dhufne bakka dubbiin kun irraa kaatis numaan beekaa akka nama takkatti isinis kan beeyne hin jirtan jee yaadu namni babal'isee yaadu numa beeka garuu bakka kana dubbiin bakka irraa kaatis garuu dhimma kana nuti nun ilaallatu. Karaa bakka irraa kaananii fi bakka itti deemnu kana laaluu qabna malee bakka kaleessa itti hofne san yaadannee if dura deemuu qabna malee kan if duubatti if boodatti ilaallee kan if duuba gaddachaa nu miti obboleeyyan kiyya. Asumaan wanti niin dhaammachuu fedhu obboleeyyan kiyya jaal daawwit ibsaatiin namni tokko kan madaalamus hin jiru kan qixxaatus hin jiru garuu nuti beekaas ni qabna hayyuus ni qabna hundaan ni qabna garuu tahee nama qabsoo Oromoo kanaa waan akkaan itti bareetti woboodhatti ni bare malee Oromoo ta'uu woboottiin beekaa malee ammumaan danaan oygumaan xiqqisha guddadhee Jawaaris dhufe kana Oromoo ta'uu hiyyattiif beekee malee san durarran beekne yoo dhugaa dubbanne jechuudha obboleeyyan kiyya. Garuu Oromoon sun ka hidhatee gaara seeneef mataa isaatiif seene Oromoo guutuuf hidhatee